galaani aduun koo dhiiteen bariite Mul'eke Yesuus gola koo galaani naqati du'aanarraa adda baate Otu harki kee na dibuu argeera Gimii abiddaa arraba kootti buusee Ifnee guddaan tokko mana koo galeera Dukkana limixii mana kootii gadi baase Ona dhufte maqaan keenyudha eessarraa dhufte waaqayyo lafa kanarratti maal sii godhe Maqaan koo Warqinashiin jedhama. Kanan irraa dhufee godina Qallee Wallaggaadha. Agaruu gara magaalaa kanaan jiraata. Waaqayyo waan gurguddaa sadii naa godhe. Innis 2016 ji'a 11ffaa keessa dhufeen asin taa'an ture fuuldura kana. Tun darbaa jiru sagantaa jiraan gara sagantaa kanaatti acha godhe. Kaambaasiin naqaa jiraan asuma acha godheen asin taa'ee. Okay, ati waldaara guraan dhufte sun taane darbaa dhufte as godhe. Darbaan jiraan achas godhe. Gaafa achas godhu namni waaqayyoo kadhataa jiru. Isaan booddee taa'etanii anis fillafitii makanan taa'aa jira. Namoota akka kadhatanii raataniitu obboleetti sii kadhadhuu naan jedhan. Ishinaa kadhadhaa kaa'een achitti siichi bahe. Gaafa nasiichi bahuu ati baay'ee qoramaa jirta baay'ee dhiphataa jirta maal akka itti dhiphattu immoo waaqayyo natti meeraa naan jedhan. Namatti jechuun namatti machuu dhiisuu nan danda'a garuu Yesuusitti yeroo hundaan itti dhufu. Isaan booddee akkas akkasiidha gaayilli kee lola qaba baay'ee jeeqamtaati gaayila sana gidduu immoo kan jiru seexan namatu seexana fakkaate gidduu jiraa naan jedhan. Innaa dheeyyee nama waaqayyoo sirriidhaan jedhe sirriidha miti nan haasaa jiru kuni yoo sirrii miti ta'e sirrii miti jedhii naan jennaan lakkii sirriidha. 2013 jammara isaatii ka'ee eegan gara magaalaa kanaa dhufeetii ka'ee sirriidha lolamtatu gidduu jira gaayilichi kan jeeqameen beenatu jeeqamaa jira jedhee ittime waaqayyoo harka kootiin gidduudha dhabamsiisa jedhee nama galataa taataan nan taa'ee ammas deebi'een lammata isaa gara lafa kanaa dhufe gaafa dhufuu eeganaa kadhatanii ati as hin taa'ini ati nama waaqayyooti darbee achi taa'ii nama waaqayyooni dubbii waaqayyo sirka jiruudhaan aan jedhan innaani asii nagaasanii achi na keenyaanii dhaqee isaan jiru isaan achi gidduun taa'e isaan booddee lammata isaan deebi'ee torban tokko booddeen deebi'ee dhufe jechuudha gara lafa kana gaafan deebi'ee dhufu dhufteetta poolisii naan jedhan dhufeeraan jedhe akkam ta'ee naan jennaan lakkii sirrateeraa jijjiirama qabaan jedhe innaan dhiisanii utuman taa'u ammas waldaamatti hin deddeebi'u jammare waldaama kana dhufuu jammare nama nan ammas waaqayyo waa'ee keenatti ma'anii asii kaasanii achitti naa kadhatan ammas isa naa kadhatanii ati jireenyi kee minda mootummaa hin argatta garuu harkaa gara afaaniiti abbaan manaan keessa hojii mootummaan qabu naan jedhe sirrii hojii mootummaan qabu digirii xumuree taa'aa jira hojii mootummaan arganneen jedhe abbaan manaan keessa hojiin argata ati immoo kan kee immoo hixitii sii dabalama kan kee hojii amma turturtu kana harkaa gara afaaniin ta'u lammataa naan jedhe dhuguma akka waaqayyo jedhe isa duriirra jechuudhaan jijjiirama jechuun hixitii akkuma isaan jedhanitti waaqayyo jijjiiree jechuudha isaafis hojii mootummaa kennee anaafis immoo waaqayyo waan guddaa naaf hojjete kana dhagaa kan jirtan meeqa keessa walitti reebaa ulfina jabaa gooftaan laata tole itti fufi dhugabaatiin koo inni sadaffaan immoo si ilaallatee sumaan qabsiiseeyyuu warra si biraa hojjetaniif iyyuu wanta guddaa tokkotu ta'a sababii kee maqaa dhahatee waan guddaatu ta'a isaaniif iyyuu jedhanii 2011 kaanii lafa mana jireenyaa iyyataa turanii hin arganne amma annaqeetti hin arganne an 2011 ka'ee 2013 ka'ee mana boonsaa Wallagga Yuunivarsiitii irraan baradhee digirii tokkoffaa isaan booddee isaanii numa carraaquu inuma iyyatu namni jalaa qabu hin jiru gaafa naqee achi iddoo hojii sana ga'uu walgalmeessaati fidaanaan jedhan anarra dhannaanii iftaansa walgalmeessaa fidaan lafatu kennama poolisootaadha. Namni waaqayyo gaafa siif kadhatanii si duwwaa osoo hin taane namootuma kan biraaf iyyuu karaa kee wanti ta'u jira. Si wajjin hojjetan iyyuu waan addaa tokko taasii maqaa dhahatee naan jedhanii isaan booddee gaafa achi dhaqee iddoo hojii ga'ee jedhu kennamee nuyi kennee kaartaa filaanii duwwaa eeggachaa jira waaqayyo nu xumuree jechuudha. Kana kan naga'u yoo jira garga isaa walitti jarri sun kaleessa dinga dabbaa yaalaa turaniif. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Garuu erga hidhattee wanti dhumtuu sirraa'eef mee nama subukkee jiru qabaame karaa kee jedhanii karaa koo jedhanii waan taa'edhaanii amanii jedhanii akkasi namantan ganama kana siniif haa ta'u erga kana hundumaa asirratti namni waaqayyo sitti dubbatanii waa'ee gaa'ela kee sitti dubbatanii waa'ee hojii kee sitti dubbatanii kaleessa deeggadallee abbaan manaa kee hojii hin qabu erga asitti siif kadhatame garuu abbaan manaa kee hojii argate atis
je ko lama fanni moji argate. Me kana kan nageessa sin dadhabsiisaa malee galata jabaa gooftaa biraadha. Tole difufi. Dhugaatiin koo sadii tooruma tooraan tuufaa inni arfaffaan immoo baay'ee nalloo laman ture. Hinuma nalloo la seexanii maal akka ta'e hin beeku. Meendaan man fudhadhaa garuu nalloo lama meendaan koo kiisii kee keessan bulu. Gara mana yaalaa fayyadam babbaasa. Isaan booddee utuman kadhadhuuni bishaan asiin bitadhee fudhadhee gale. Bishaan isas keessaan fudhadhee bitadheen fudhadhee galee kiisii makoottini kiisii miniiterii keedduttini isa meendaan fuula koo duraa ba'uuf jedhaanii kiisii miniiterii kottutuni meenda sana dhaqeen fudhatanii baafatanii kiisii miniiterii kottitti naqe. Isaan booddee jijjiiramni jiru dhugaadha fuula waaqayyoo dura dhaaba fuula namaa miti fuula waaqayyoo dura dhaabatanii soban dubbatan. Maaliif iddoon aarsaa kun namatti farada waan ta'eef gaafa soba yaadanii faradanii kanaaf jijjiirama addaatu jireenya koorrattis mana koorrattis mindaa koorrattis jijjiirama addaatu jira bakka waan maal akka kanan ture ani yemmuu dhufee as taa'u baay'ee qalloon ture isaan na arganiiru jijjiirama hundi qaamallee baay'ee meerka keessa walitti ni baalu fedhe jabaa gooftaa biraadha. Taasii bidattee galtee miliitarii muffattu kiisii isaatti gannattee jechuudha. Kiisii masaa lamman ittiin naqee lama isaatti kiisii afur qabaa irraan qabaa lamman kanatti naqeen kanatti naqee jijjiirama addaatu jira. Ergasiitii miidhaan keessa akka durii miti. Dhufanii bareedaa dhufe. Narraa liqeeffatu dhufanii. Bakka harka keessa walitti ni baalu fiigisa akka Yesuusidha. Tole bakka gooftaan si gargaaree lafa kanarratti waaqayyo hidhaa namoota baay'ee hin hiika. Garuu amantii keenya turruudha. Kanaaf namoota si dhagaan kanaaf lafa kanaaf dhaamsa qabda yoo ta'e waan dubbattu dubbadhu. Ani dhaamsanii lafa kanaa qabu sabas ta'an kanaafis qabu. Gara mana waaqayyoo gaafa dhannu jechuudha. Yaada keenya qalbii keenya deebinee jechuudha. Waaqayyoon duukaa buune yoo yaada waaqayyoo hordofne waaqayyo hidhaan kan nama kamiinuu kan hin hiikin hin jiru. Dhugaadha Yesuus Alaazaariin iyyuu du'a kan sadi dhaqee garaa boollaa keessaa kaase waan ta'eef waaqayyo wanti dadhabame tokko hin jiru. Ani sirrata jedhee garaa kottis yaadeen beeku kun hunduu sin taa'ee yaadeen beeku. Mucaa tokkotu mucaan iddoo hojii koo itti hojjetu miniiterii akkuma koo dhugaa naa baate turte. Warqinash maayinii si shakkinee miinaan jette. Maalla shakkitaa jennaani eegatti dhuftee wanta hundumaatu nuu qaqaxeela wanta hundumaatu nuu tola ati qoricha qabdaa inni si shakkinaaf naan qoricha qabani qoricha jaaru Yesuusiin hin qaban jedhe. Meeqana tajabaa gooftaa. Eshi. Akka jetteefaa namoota iddoo hojii kootiitillee raganaa baan fa'itu jiru inni waan inni si gargaare immoo nuyi hin gargaaru nama kamiin Yesuus wal caalmaa agarsiisee beeku nama kamittiyyuu fuulli isaa araara agarsiisa garuu jedhe garaa isaa bitamee jiraatu yoo argate Yesuus nama bira darbeen beeku jedhe garaa isaa hin bitamne yoo jedhate immoo Yesuus nama dhiisee takka deemeen beeku nutu isa dhiisee deema malee lafuma gana malee gadda kaleessaa jira waaqayyoon jedhe sirrii naan jette namoonni iyyuu raganaa bahu kanaafi iddoo lafa kana dhufan taanaan yaada isaanii ofuma keenya jechuudhaan qixeeffannee yaada keenya qixeeffannee yoo gara Yesuus ilaalle iji gara Yesuus ilaalle qaaniidhaan deebi'ee lafa ni ilaalu. Yesuusiin duratti fuula keenya deebinee yoo jiraanne Yesuus nu dhiisee deemeen beeku takkaan jedhan naamsan qabu nama waaqayyoo kana immoo waaqayyo akkasitti nu kennee jechuudha. Itti fayyadamaan hin jedhe kana akka isaan rakkatanitti bakka isaanii bakka waan tokko jira namaaf guutuu dhiisuu danda'a jechuudha. Bira dhaabannee nama kana yoo ta'u raajiin hundumtuu natti raajameeraana garuu lafi fayyina kooti asuma ta'e. Hunduma nannaqa raajini dhumanatti raajamaa egaa guyyaa eegaa fi akka nama kanarra ta'e jechuudha fayyinni koo kanaafi deebinee jechuudhaan gara keenya waaqayyootti deebine yoo gajjenne fuula isaa duratti gajjenne annama nan tajaajilan ture baay'ee iddoo aarsaa irras nan hojjetan ture garuu sababii kanaan sammuun namaa gaafa qabamu waa tokko gaafa qabamu namni gara dhiisee deemu ture garuu amma naa gale mi'aan waaqayyoodha haala kamiin keessatti yoon ta'e gani waaqayyo ati jirta jedheen gaafa waaqayyoon ati jirta jedheen waan tokko wanti natti badu hin jiru. Dhugaadha abiddi asiif asiin boba'a eeguma naqee jechuudha iddoo hojiidha waan baay'eetu ta'e waaqayyo jirta miti anatu jira naan jedhe waaqayyo yaa Abiraamin sodaatin inni Abiraami wajjin ta'e si wajjin jira kan jedhamu ergaa dhaga'ee ba'e abidda boba'u keessatti waaqayyo naaf dhaabatee beeka jechuudha. Meeqana tajabaa gooftaa biraadha isaanii gargaaru kanaaf. Tole eebbifamii gooftaan bara kee eebbisuu jireenya kee eebbisuu. Danuu lolabtuus takkaan mo'amtu sanyiin warra Yesuusi. Dunni labsameef lafarraan baddu qomoo Mardokiyoosi. Balballi si'ool takkaan dandeessu laphee Yesuusi baatu. Ilmaa Madiinaa bira ol darbeera
sanyiin helanna nyaattu sitoona dura deema cabsee sibiila diimaa filan deema na dibdeem dibata ijaa baasu diina koota boonte laphee naasu ganda ishii galeera ergaan naasu na dibdeem dibata